roobee didaa keessatti loltoonni bilxiqinnaa namoota nagaashan iddoo tokkotti rasaasaan ajjeesuu fi dararaa hedduun uummata irratti raawwatamaa jiraachuun dhaga'ame. Aanaa kiiramutti waraanni bilisummaa Oromoo haala yeroo irratti humna ittisaa uummataa waliin marii geggeessuu beeksise. Waraanni Israa'elii fi Ameerikaa Iraan irratti waraana Ameerikaa waggoota kurnan darban keessatti baha giddu galeessaa keessatti walitti qabame isa guddaa ta'uu Seentiikoom ibse. Arraata biyyoolessa Oromiyaa walii yoo turtan odeessa kanaaf kanneen biroo argattu. Aanaa guutoo giddaa bulchiinsa magaalaa Ukkee keessatti fiinxaaleeyyiin Amaaraa faannoon konkolaataa fe'umsaa kan nama dhuunfaa tokko gubuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaal Amartii Oromoo. Godina Baha Wallaggaa aanaa guutoo giddaa bulchiinsa magaalaa Ukkee keessatti fiinxaaleeyyiin Amaaraa faannoo ofiin jettu konkolaataa fe'iisaa kan nama dhuunfaa maqaan isaa Obbo Mirreessaa Silashii jedhamu mi'oota inni baatee jiru irraa saamuun konkolaatichatti ibidda qabsiisuun gubanii barbadeessuu jiraattonni ijaan argan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti gochi kun aanicha keessatti kan jalqabaa akka hin taane himuun fiinxaaleeyyiin faannoo ofiin jettu kunneen deeggarsa murna bilxiginnaatiin daangaa Oromiyaa seenuun uummata Oromoo ajjeesuun cinatti saamicha qabeenyaa akkasumas nama dhuunfaa qabuun achi buutee dhabamsiisuu ammeessanii jiraachuu dubbatu. Jiraattonni dabaluun aanaalee godiinichaa guutummaa keessatti gareen hidhattoota Amaaraa fi bilxiginnaa waliin ta'uun uummata nagaa qe'eerraa buqqisaa jiraachuu fi dargaggoota egeree biyyaa ta'an achi buutee dhabamsiisaa jiraachuu dabaluun addeessaniiru. Aanaa roobee didaa keessatti loltoonni bilxiginnaa namoota nagaashan iddoo tokkotti rasaasaan ajjeesuu fi dararaa hedduun uummata irratti raawwatamaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffatee qaba. Murni duguugaa sanyii saba Oromoo irratti raawwataa jiru bilxiginnaan bitootessa 2026 godina Arsii Bahaa aanaa roobee diidaa ganda Sibee Mararoo jedhamu keessatti namoota nagaa 4 fi milishaa tokko bakka tokkotti erga walitti qabanii booda rasaasan ajjeesanii reeffa isaanis bakkeetti gatanii deemuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Namoonni haala kanaan badii tokko malee mana isaanii keessaa fuudhamanii ajjeefaman kunneen maqaan isaanii Obbo Awwal Gannaa abbaa ilma tokko, dargaggoo Umar Jamaal, dargaggoo Aliyyii Gannaa fi milishaa gandaa kan ta'e Sintaayyoo Hayilee abbaa ilmaan afuriiti. Namoonni kunneen yakka dalagan kan hin qabne yoo ta'an Sintaayyoo nama jedhamu kana maqaa hojii milishummaa hojjechuu didde jedhuun kan ajjeesan ta'uu fi namoota kaan immoo maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun mana isaanii keessaa guuranii iddoo tokkotti erga walitti qabanii booda rasaasan ajjeesanii deemuu jiraattonni ifoomsaniiru. Kana malees gandicha keessatti namoota hedduu reebuu fi qabeenya saamuu dabalatee namoota ammaaf maqaan isaanii nu hin qaqqabne hedduus ukkaamsanii mana hidhaatti guuruun hiraarsaa kan jiran yoo ta'u namoonni hedduun sodaa nageenya isaaniitiif jecha qe'ee gadhiisanii baqataa jiraachuu jiraattonni itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Aanaa Hawwaa Galaan keessatti jaleewwan bilxiginnaa hawaasa ukkaamsanii gara waraanaatti guuruu cimsanii itti fufan. Dabalata isaaf Jaal Wabii biyyaa. Kufaatii siyaas dinagdee keessatti danqamee furmaata kan dhabe murni bilxiginnaa ilmaan Oromoo jumlaan ukkaamsuun gara mooraa leenjii sirnichaatti guuruu ammeessee jira. Haaluma kanaan godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan ganda 16ffaa jedhamu keessatti gaafa bitootessa 2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii Yusuf Umarii fi Osmaan Abduu jedhaman sababa tokko malee mana jireenyaa isaaniitii ukkaamsuun gara mooraa leenjiitti erguun maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti qonnaan bultoonni kunneen irra guddeessii abbaa maatii akka ta'aniiruun yookiileen gara jabeeyyii bilxiginnaa immoo maqaa waraana taatanii nageenya biyyaa kabachiistu jedhuun fedhii isaanii malee afaan qawween dirqamsiisuun akka ukkaamsan eeraniiru. Akkuma aanichaatti dararaan qonnaan bultoota Oromoo irratti lukeelee bilxiginnaan raawwatamu kan duraa caalaa garmalee hammaachuu himuun qaama itti iyyannus dhabnee rakkoo ulfaataa keessa jirra jechuun jiraattonni gandichaa dubbataniiru. Murni maqaa Oromoo dhahatee aangoorra jiru bilxiginnaan umurii aangoo isaa kufaatiitti dhiyaachuu baruun ilmaan Oromoo humnaan cafaqee afaan qawween dirqamsiisuun teessoo isaa tikfachuuf gochaa seeraa fi seenaan hin dagannee ilmaan Oromoo humnaan qabee dirree waraanaatti erguun ficciisaa jiraachuun ni beekama. Aanaa kiiramutti waraanni bilisummaa Oromoo haala yeroo irratti humna ittisaa uummataa waliin marii geggeessuu beeksise. Guutuu gabaasichaaf Jaal Yaadannoo Oromiyaa. Wiixata bitootessa 2026 godina Baha Wallaggaa aanaa kiiramuu ganda waastii keessatti mariin haala yeroo irratti humna ittisa uummataa waliin waboon qophaa'e geggeeffamuun gabaafameera.
Mariin kun qondaaltota wabootiin tolfamuu gabaasni zoonicharraa argame ni mul'isa. Marii kanarratti dhimmoonni nageenyaa fi haala yeroo irratti xiyyeeffatu ka'eera. Hirmaattonni rakkoo nageenyaa daangaa irratti mudachaa jiru kaasuun gareewwan hidhatan murna faashistii PP jalatti socho'uun uummata miidhaa fi buqqa'insaaf saaxilaa jiraachuu ibsaniiru. Qabxiin ijoo jalqaba marichaa akka ibsametti dhimma of ittisaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, qondaaltonni marii irratti argaman akka jedhanitti uummanni of eeguuf qophii ta'uu qaba jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Qabxiin lammaffaa ijaarama bulchiinsa uummataa fi babal'ina aadaa diimokiraasii irratti xiyyeeffate. Qondaaltonni sirna bulchiinsaa jabeessuu akkasumas hanqina bulchiinsaa fi jeequmsa ittisuuf dammaqinaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Kana malees Oromoon aadaa badaa qaamni biraa na ittisuu qabda jedhuun qawwee isaa garee dhufaa darbaatti kennee qe'een isaa akka weeraramu ta'e kana dhiisee qawwee ofii jabeeffatee diina manatti itti dhufe ofirraa buqqisuutti jabaachuu qabaa jedheera. Dhumarratti Oromoota aanaalee ollaa jiran waliin qindoominaan hojjechuun nageenya naannoo tikfachuun murteessaa ta'uu qaba jechuun isaanii marii kanarratti hubachiifameera. Waraanni Israa'elii fi Ameerikaa Iraan irratti waraana Ameerikaa waggoota kurnan darban keessatti baha giddu galeessaa keessatti walitti qabame isa guddaa ta'uu Seentikoom ibse. Jaajiksaa sirnaa dabalata qaba. Haleellaa waloo Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwatan irratti loltoonni 50,000 ol xiyyaaronni waraanaa 200 fi xiyyaaronni fe'umsaa 2 hirmaachaa akka jiran ajajaan ajaja giddugaleessaa Ameerikaa Seentikoom Jeneraal Biraad Kuuper qibxata kaleessaa ibsanii jiru. Ergaa viidiyootiin Kuuper akka jedhanitti hojiin kun amma guyyaa afuraffaa isaa dhaloota tokko keessatti waraanni Ameerikaa baha giddugaleessaa keessatti walitti qabame isa guddaa bakka bu'a. Humnoonni Ameerikaa fi Israa'el erga haleellaan kun jalqabee meeshaa 2,000 ol fayyadamuun guutummaa Iraan keessatti bakka 2,000tti dhiyaatu rukutuu isaanii ibsanii jiru. Iraan haleellaa haaloo bahuu bal'aa raawwachuun deebii kennitee misaa'ila baalistikii 500 olii fi diroonii 2,000 ol furguggifteetti jedhan Kuuper. Humna galaanaa Iraan humna galaanaa guutuus liqimsaa jirra. Hanga ammaatti dooniiwwan Iraan 17 barbadeessiniirra jedhan. Haaloo ba'iin kun jiraatus haleellaan waraanaa itti fufee waan jiruuf dandeettiin Iraan humnoota Ameerikaa fi michoota Ameerikaa rukutuu gadi bu'aa jira jedhan. Erga Ameerikaa fi Israa'el sanbata darbe haleellaa bal'aa Iraan irratti raawwataniin booda hoogganaa olaanaa Alii Kaameenii fi qondaaltota waraanaa olaanoo dabalatee namoonni gara 800 ta'an galaafatamaniiru. Iraan gama isheen haleellaa diroonii fi misaa'ilaa Israa'el akkasumas biyyoota galoo galaanaa qabeenya waraana Ameerikaa keessa jiraatan irratti xiyyeeffatte. Haleellaan Iraan Kuweet keessatti wiirtuu hojii tooftaa irratti raawwatteen miseensonni tajaajila Ameerikaa 6 ajjeefamuu fi hedduun madaa'uu isaanii Seentikoom beeksisee jira. Boon aanaa qondaalaatti gurmuu yeeyyii diinaa irratti tarkaanfii boonsaa fudhate. Abdii fi wanteen sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa qondaalaa ganda guumaa gaararbaa bakka addaa Kamsii jedhamutti har'a bitootessaa 2026 ganama barii barraaqaan qubsuma diinaatti seenee tarkaanfii ilaalessaa fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaan loltoota faashistii biltsiginnaa irraa 10 ajjeesee 8 madeessuun mooraa diinaa irratti ibidda roobsee kanneen hafte oliif gadi unkuruun dhabamsiiseera. Gama meeshaatiin piikemmii tokko akaamaa 10 irraa saasa piikemmii 200 jororoo piikemmii abbaa 500 boombii F1 2 raadiyoo quunnamtii tokkoo fi hidhannoo mudhii hedduu irraa hiikuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Yeroo itti mataa murna biltsiginnaa kan ta'e koloneel Abiyyi Ahmed daawwannaa shiraa fi fakkeessii uummata Oromoo Wallaggaa keessatti taasisee nageenyaa fi misooma sobaa miidiyaa isaa irraa lallabutti uummanni Oromoo kutaalee Wallaggaa garaagaraa keessatti diina inni kallattii fi alkallattiin ijaarrateen ajjeefamaa buqqifamaa kan jiran yeroo ta'u abdiin saba bal'aa waboon ammoo dhiiga cobsee lafee isaa cabsuudhaan diinaan falmee uummata isaaf waardiyyaa dhugaa ta'ee argamaa jira. Tarkaanfiin waraana gabroonfataa PP irratti fudhatamu jabaatee itti fufaa injifannoon uummata Oromoof.